master plani finfinneedha yookaan naannoo finfinneedha mormuudhaaf bar eegale. Master plani naannoo finfinneedha galma gahuudhaa miti. Dachaa ta'eeti lafti qotee bulaadhaa maal Tigreen gurgurtii miti. Opinion qotee bulaarraa buqaaftee yoomsitee lafa eenyuutu abul hangam saammati. Ana gaminaaf lafa meeqaan saammadhaan nama finfinnee keessaa lafa dhibba lama jira. Opinion wanni isaa yaadaadhaa jiran biyya tana akkamitti dandamachiifna, Oromiyaa akkamitti dandamachiifna, Itoophiyaa akkamitti naga goonaa diinagdee biyyaa kan akkamitti kaafnaa osoo hin ta'in eenyuutu eenyurra saammatee dorgommiin Opinion jirtu ham waan biraatii miti. Qoonqoo jala fiigaadhaa jiran lubbuun namaa taphaa turan kaanne ka qoonqoo isaa dura dhaabbatanii ni jeesan ni fannisan dorgommiin isaanii dorgommii nyaataati. Den amma gaa maaltu ta'e amma dhiibbaa alaa dhufe kalee jajjaranii farraman Tigraay wajjin naga buusu akka waraabsummaa Oromoo wajjin naga buusu san keessaa garuu Tigraay wajjin hatattamatti ka godhan mallatteessan dirqamaniiti. Kan mallatteessan lafa walqaa'eet deebisanii baajata amata lamaa kan irraa dhaaban kafalanii fi diinagdeechitti qisaasan bombiin dhawan deebisanii ijaaranii lammii Tigraay ta dhumteef tan sexual abuse taateef warreen fayyaadhaan miidhameef kompensee godhanii gumaa isaanii kafalanii fi nagaya uumuudha waliigalteen dhageeffadha. Abiy Ahmed sanis godhuun dandeenye maaliif biitti harkaan lafa qabattee jirti. Gargaarsa keessaniin barbaadaa kan hunda godhuu hin danda'u jeeti Ameerikaan miidhara kufe. Ameerikaan guusee dura kan dhageessetti wixii irra keesse amat tokkoon acheessite. You cannot get a penny. You cannot get a single penny from America. From the West actually, not only America. Biyyostirra penny takkan gartu hanga waan jenne hujirra oolchitu sumuunii takkan gartu jeeti extend godhan. Wixii irra haan jechuudha. Amma wajjaasoo gaafa dhaqan bakka bu'aa Ameerikaa argite ni baqate jechuudha. Irraa baqate hidheeyse. Dhokateeti achuma dhokatee beekamisi deemee dhaqee ganda dhokatee inni kutee jeef irraa gaafata. Maaliif gaafii gaafatamuu deemuu jira jara keenya dhageeffadhaa. Dhageeffadhaa. Itoophiyaan bittinnoo itti guun isin jiru. Itoophiyaan diigamtee jirti guun isin jiru. Isaayyaas nama Horn of Africa kana jeeqaadhaa jiru ta'uu addunyaa guutuu beeka. Isaias is the founder of Al-Shabaab. He's a troublemaker in the Horn of Africa. The whole world knows Isaias is the founder of Al-Shabaab, and he's the one who is destroying the Horn of Africa. Agifada. Adunya gutu kan ni beiti. Amma wani murteessan maal? Isaias dhaamuu qaba. Abiy dhaamuu qaba. Kana booda sabaa sablammoonni Itoophiyaadhaa amma Oromoodhaa fi Amaariyoo dhufee qabate. Oromoon jala bulti, jalatti hin bulti ni beekani. Tigreen deebitee yoo qabatte Amaaraa Tigree fi Oromoon jala bulanii tokko illee jalatti hin bulu. Here is the solution. Dhageeffadhaa. Furmaanni as dhageeffadhaa. Eertiraa dhooni Tigraay fi Eertiraa tokko godhanii Eertiraa Tigraay harka kaanii biyya takka godhanii jechuudha. Qalbii dhageeffadhu waraabadhu. Waan caffeeraa